Tole ashamar kafuna kabajamtoota daawwattoota YouTube channel kiyyaa bakka jirtan maraatti nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyo jirra gooftaan eebbifamu baga nagaatti bultanii daawwattoota koo warreen maatiin taane channel kanatti warreen makamni ammas channel kanatti akka makamtan isin jedha jalalaan sin gaafadha har'a qursii hojjechuutti dhufechuudha qursii akka haala kamiin akka qopheeffannu maal irraa ka qopheeffannu qursii xeenammaa yookiin qursii nagaa ta'e nyaata nagaa ta'e akkamiin qopheeffannaa isiniin jedha qaama keenyaaf kan barbaachisu isin qopheessachuudha walumaan qopheessinu kaarotii irraa shunkurtii irraa timaatimii irraa unqulaalee irraa akkamiin haala kamiin akka qopheeffannu isin okay haa gallu kuno shunkurtii dursaa argaa jirtu miti beekuman kanaan gochuu barbaade kanaan ta'uu qaba jedhee waan yaadee jechuudha kan yeroo biraa qopheessitti akkasitti jechuudha ala kana qopheessina jechuudha kursii nama akkasitti qopheeffanna jechuudha kuno ammas kaarotii kan maamila akkasitti faaqa jechuudha akkuma argaa jirtan kana gaazawii ofii qorichaa toon ta'een warri koollee nyaatu jechuudha walumaan wajjin jaalatu baay'ee tokko okay amma ibidda irratti raggoona jechuudha eeshi amma hojjechuudha eegalamee jira jechuudha tole cheese kanatti godhachuudha cheese jechuudha walumaan laallu kuno ani dogoggoree jira jechuudha akkan godhu simmi callisaan ilaalaa isiniin jedha mu'aa walirraa barannuti kana baasuu barbaade jechuudha qobaatti jechuudha adii shibachaa qobaatti baafachuu barbaadeetan jechuudha kun akkuma argaa jirtan kana naabbayee jira jechuudha yoo afeera ta'e kuno qursii qopheessuudhaaf jechuudha
No. Nadura cabechuudha kuni maamiti qobaatti baawwan ta'eef jechuudha. Isa booda maamiti kuni qobaatti baafadhee jira kanammoo qobaa isaatti gadiisaa jechuudha. Sinin agarsiisa. Kun haala kanaanii jechuudha. Haala kanaanii kursiin qophaa'ee jira jechuudha. Isa booda unqulaaleen kun hin jira waan ta'eef unqulaalessa kana gubbaadhumaan iddoo tokkoon kaa'aa jechuudha. Nakkaa calee maamti. Unqulaalitti naqee jira jechuudha. Unqulaalessa adii sana kaarotii fi timaatimii itti godhee jira. Isa booda amma akkasii iddoo kanan godha jechuudha. Kana kun akkasittiin itti godha jechuudha. Haala kanaan qophaa'aa jechuudha. Haala kanaan akkasittiin qopheessaa jechuudha. Kunoo qursii ganamaa akkasittiin qopheessachuudha. Ganama inni kun unqulaalinni kun hin tuqamu. Akkasumatti bilchaataa jechuudha. Kaarotii fi timaatimii qaaraan illee jira. Qaaraan illee kunooti muree jira jechuudha. Kunoo qaaraa haala kanaan Kinoo gahee jira jechuudha. Unqulaaleen hojjedhe jechuudha. Baay'ee tokko madaami kiyyanna ajaje jechuudha. Jaalatti nyaata kana baay'ee tokko jaalatti. Kun immoo sirriitti bilchaachuu hin qabu. Argitanii akkaataa itti bilcheessee sirriitti bilchaachuu hin qabu. Iddoon tokko keessaa fi hin nyaatti jechuudha. Vitaaminii qaba unqulaaleen akkatti nyaatanii jechuudha. Kanaaf biddeenaan nyaatti jechuudha. Biddeenaan kaleessaan hojjedhee nyaatti. Kanaaf ishiitu fayyadama jechuudha. Akkanattiin jechuudha. Haala kanaan jaalatti jechuudha kaarotii faana. Kaarotiin illee sirriitti bilcheessine, timaatimii illee sirriitti bilcheessine, qaaraa illee zimmeewwan gaditti darbadhe. Unqulaalli sa'adii sana garuu hin bilcheessiti. Dursan bilcheesse jechuudha. Waan ishin bilcheessituuf hin beeku. Isa keessaa bahu sana jechuudha. Innaa akkasii haala kanaan hojjetamee jira jechuudha. Isinis akkas fayyadama.